mahal gabbunaa aqoomuu kadaar kan jedhe sirba kana keessa ijoo dubbiitii jechuudha. Teedii waan inni jijjiirin keessaa tokko kan inni arra taajjabe ammallee alaabaa dhuguma Teedii Afroo sirba amma sirba addatti ammoo albamii keessaa dasixalli irratti kan kaase Lammaa Magarsaatii fi Jawaariif jecha sirbe moo dhuguma akka inni jiru kana magaalaa Finfinneetiin wal qabatee dhiibbaa jiru irratti sirbe bal'inaan dhageessu. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Deebinee dhufnee jirra. Waa'ee sirba Teedii Afroo ganama waa xiqqoo tuttuqinee turre yuutuubii kanarra gadhiifnee turre sirbi kun gadhiifamuuf akka jiru osoo inni gad hin dhiisin sirbi kun akkuma eeggame akkuma itti qophaa'ame sa'aatii 8 guyyaa 8 bara 2018 Abiyyi Ahmad aangoo guutee waggaa 8tti albamii guddaan Teedii Afroo yookaan artist Teedii Afroo gadhiifamee jira. Egaa waa'ee kanaa yeroo lammaffaaf itti deebi'uu keenya amma immoo dhimmi kun ajandaa ijoo miidiyaalee hawaasaa Itoophiyaa ta'ee jira. Baay'ee seenaa aartii Itoophiyaa keessatti illee jijjiirama guddaatu mul'ate. Addatti Teediidhaaf kun milkaa'ina guddaas ture. Waa'een sirba isaa Itoophiyaa guututti yoo ijoo ta'u isaaf gammachuudha malee wanti irraa irratu hin jiru. Seenaa aartii Itoophiyaa keessatti illee wanti guddaan mul'ate tokko sirbi kun gadhiifamee amma waliigala turtii sa'aatii 7ti. Sirbi jalqaba gadhiifamee Jambar kan jiru yoo xiqqaate miiliyoona takka tuqaa 7 sa'aatii 7 jidduutti daawwatamee jira. Kun seenaa aartii Itoophiyaa keessatti seenaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti isa jalqaba nuti agarreedha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi wanti akkasii haaroo akkasitti sirbi daawwatamee hin jiru aartistoota gurguddaa idil addunyaa agarree jira kan daawwataman ni jiran. Sadarkaa Afrikaatti osoo hin taane sunu sadarkaa idil addunyaatti Teediin ammoo asii waan milkaa'inaatti fakkaata. Keessumaa'uu dhimma siyaasaatiin wal qabatee wanti kun akkasitti ilaalamuufiin isaaf milkaa'ina. Ijoo dubbiitiin Teedii Afroo waggaa 9 booda albamii isaa irra isaa 8 gadhiise. Albamii irraa kun sirboota 18 of jalaa qaba. Sirboonni 18 kun tokkoon isaanii siyaasaaf danda'e ergaaf danda'e ilaalcha Teedii kan calaqqisiisan turanii waa'ee albamii kanaatiin wal qabatee erga inni gadhiise irraa jalqabee wanti biraa Itoophiyaatti ajandaan taane inni siyaasaatis sirbituunis kan faarfatuu fi kaanis waa'ee albamii kanaatti haasa'u jira. Kanarratti xiyyeeffannee nutis waan tokko dubbachuuf dhufnee jechuudha. Gaafa waa'ee Teedii kaafnu waa'een Oromoo jalaa nafu immoo dhugaan tokko ni jira. Waa'ee sirba nama kanaa yookaan Teedii Afroo yoo kaafnu waa'een Oromoo jalaa nafu Itoophiyaatti sababii baay'eetu jira. Teediin 97 irraa jalqabee gaafa albamii jalqabaa isaa Yaastaa Sariyaal kan jiru gaafa gadhiisa irraa eegalee sirboota isaa keessatti Oromoo tuttuquudhaan guddoo beekama. Oromoo tuttuquu qofa inni Itoophiyaa jaallata ifa. Itoophiyaa jaallachuu mirga qaba. Yaa wantis Itoophiyaadha. Kuma isaa Itoophiyaa akkaataa nuti itti ilaalluu fi akkaataa Teediin itti ilaaluutu waliif hin galle malee Itoophiyaa namoonni jaallatan akka amma dhuunfaatti biyyattii Itoophiyaa nanaaf biyyattii nan jaalladha akkaataa inni itti jaallatu sanii miti malee. Itoophiyaa inni jaallatu suni miti kan inni jaalladhu Itoophiyaa biraati. Innis Itoophiyaa biraa jaalataa jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa jaallannu wal dhaba. Gaafa 97 albamii san gadhiisa irraa kaasee Teediin Oromoo tuquun beekama Itoophiyaa keessatti akka waan Oromoon Itoophiyaan jaallanneef gaafa fakkeessu inuma akka waan Oromoon Itoophiyaan taanetti gaafa ibsuufaa sirba keessatti Teediin amma dura argamaa ture. Jibba sabaa qaba jechuun ni dandeenya. Dhugaan kun immoo lafa irra ni jira. Ilaalchi kun garuu akka jijjiiramu namoonni baay'een eegaa turanii albamii irraa keessatti illee Teedii waan hin jijjiirin qaba waan jijjiire immoo ni qaba. Fakkeenyaaf amma dura gaafa sirbu uummata baay'ee irratti xiyyeeffatee sirbaa ture. Arrallee garuu xiqqoo keessanii jiranii ammaa fi dura immoo garaagarummaa guddaatu jira. Sirba irraa fakkeenyaaf Jambar keessatti gaafuma jalqabu Amaaraa fi Oromoo wanni jaamu Kiristaanaa fi Islaama wanti jaamu as dhiyoo akka dhufeetti ibsaa ture. Sun tokkumaa yoo ta'e illee maa kun hin jiru garuu ammallee summiin isaa tan dhuminni jirti fakkeenyaaf dhuma sirbaa irratti sirba isaa gara dasixalii irratti waan Oromootu 100 kaase. Ammallee waan kana irratti xiyyeeffannee kan dubbannu jechuudha. Teedii Afroo ilaalcha mataa isaa kan siyaasaa ni qaba. Siyaasa mataa isaa sana namarratti fe'uu garuu hin danda'u beekamaadha. Immoo yaalii akkasii ni godha keessumaa sirbaanii. Kanaaf yeroo baay'ee Oromoodhaan waliif hin galu. Kanaaf dhimmi kunis baay'ee ijoo dubbii ta'ee jechuudha. 97 irraa eegalee akkuma jenne Oromoo fi inni adda baaniin beekan wal dhabaa turan keessumaa akkaataa inni Itoophiyaa duriitti jaallatuu fi akkaataa amma Oromoon keessa jiruu fi Oromoon illee 97 as keessa jiruun baay'ee Oromoo fi inni waliif hin galanii. Arrallee wanti san guddoo mul'ate. Fakkeenyaaf mee har'a waan tokko qofa irratti xiyyeeffannee haasofna.
Albamii kana keessa sirboota 18tu jira. 18 keessaa kan waa'een isaa guddoo ijoo dubbii ta'e irratti xiyyeeffanna. Inninis isa dhumarratti gadhiisee fi albamii isaa keessaa sirba jalqabaa ta'edha. Kan mata dureen isaa Das Xalii jiru. Inni osoo dubbannu sirba san suuraan inni itti fayyadame akkaataan inni itti qopheesse sirboota biraatirraa adda. Sirbi daqiiqaa 7 dheeratu kuni siyaasa baay'ee qaba. Siyaasa gurguddaa qaba. Namni illee ni hiikuudhaaf karakkate hedduu qaba. Adda baasuuf rakkate. Fakkeenyaaf ajandaa Oromoo haa dhiifnu. Ajandaa Oromootti yoo dhufne, ajandaa Oromootii fi ajandaa Teediitti yoo dhufne, sirbi Das Xaljuu kuni mootummaadhaaf deema, Oromoo guutuudhaaf deema, namoota dhuunfaa, namoota siyaasaatiif deema, baay'ee isaa ifaa miti. Ammayyuu wanti beekuu qabdan sirba abbaa sirbe qofaatu hiikuu danda'a. Abbaa walaloo fi yeedaloo qopheesse qofaatu hiikkachuu danda'a. Teedii Afroo walaloo fi yeedaloo irratti hin komatamu. Keessumaa'uu yeedaloo irratti baay'ee hin komatamu. Jabaadha jedhama. Yeedaloo irratti walaloo caalaa beekamtiin hin kennaaf Teediidhaaf. Nama walaloo illee yoo ta'u baadhee yookaan nama aartii illee yoo ta'u baadhee yeedaloo isaa yeroo hunda ni tolti. Nama harkistii jechuudha ni danda'a jedha. Namni hundi beekamtii jennee kennaafi. Amma Das Xaliitti yoo dhufnu sirboota isaa keessaa kan baay'ee amma ilaalamu jirulleen Das Xaliidha. Fakkeenya baay'ee ilaalamu jira jechuudha. Baay'ee ijoos ta'e Das Xaliin siyaasa guddoo of keessaa qaba. Akkuma beekamu Teedii Afroo gaafa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangootti dhufu namoota Abiyyi Ahmad deeggaran keessaa tokko turanii. Teediin durumaa artistoota Itoophiyaa biraarraa garaagarummaan isaa baay'ee nama wanni isaa naamusa isaa eeggatudha. Sirbaan yoo uummata tuqee fi uummata walitti bu'ellee baay'ee akka artistoota kaanii mootummaa jala gulufuu baay'iseen guddisu. Sirna yaadik baay'een deeggaru waan ta'eef keessumaa ni jibbaas. Teediin osoo dubbannu Itoophiyaa durii jaallata. Itoophiyaa durii illee amantaan takka, aadaan takka, alaabaa takka, amantaa takka. Itoophiyaa dullatti already san jaallata. Kanaaf sirna wayyaanee baay'een jaallatu waan tureef gaafa Abiyyi aangootti dhufe namoota Abiyyi deeggaraniif ifatti deeggarsa qabaniif xalayaa barreessanii ibsan keessaa Teediin tokko turan. Achi booda mootummaa wajjin ammoo jiru osuma jiru booda tana garuu waraana Itoophiyaatti hammaatee wal dhabaa booda tana garuu waraana Itoophiyaatti hammaachaa dhufeen mootummaa fi inni adda hiikkachaa dhufanii jechuudha. Mootummaa fi inni adda hiikkachaa dhufan qofa utuu hin taane amma sadarkaa mootummaa dhukkee irraa kaasuu irratti argamaa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa albamiin kun har'a gadhiifame dheengadda inni gaazexeessitootaaf ibsa kennuuf ture garuu ni dhoorkame. Har'a garuu sirba kana keessatti baay'ee mootummaas tuqee jira, uummatallee tuqee jira jaamee ama keenya uummata biraatii miti uummata keenya. Ijoo dubbiitiin sirba Das Xalii jaame kana wanti ijoo godhe waa'ee inni as keessatti kaaseedha. Waa hedduu tokko kaasee sun keessaa tokko Addis Ababaa adoo shaggaruu inkwaan shaggaruu የሁሉ አይደለ ወይ ሞላው ሀገሩ kan jedhe baay'ee ijoo dubbiite. Itti fufee በፍቅር ጠርቶ ከዳር እስከ ዳር መሃል ገቡና አቆሙ ከዳር kan jedhe sirba kana keessaa ijoo dubbiitii jechuudha. Hiikaan jecha kanaa irra baay'inaanii Finfinnee ati tan hundaatiimi jechuu barbaadeeti biyyi amma immoo guutee jira waan jiru fakkaata. Itti fufee jaalalaan gamaaf gamana yookaan xarafarraa xarafaan waamanii jidduu immoo seenanii moggaatti nu immoo achi dhoorkanii jechuu isaati. Waa'ee sirba kana sirboota 18 albamii keessa jiran keessaa erga takkitti tanaatitu namoota baay'eedhaaf galuu dide. Ammayyuu maal akka jechuu barbaade baay'inaan ifaa miti. Garuu hiika kallattiitii yoo itti kenninu waa baay'ee itti laachuu dandeenya. Akkuma jenne sirni kun gaafa dhufu namoota deeggaran keessaa tokko garuu gaafa waraanni Itoophiyaa babal'achaa dhufu namoota sirna kana wajjin wal dhaban keessaa Teediin tokko. Asitti sirni kun akkuma aangoo qabatee dhufeen namoota siyaasaa sirna kana fidan fa'aa ofirraa faccisuu eegale. Fakkeenyaaf Abiyyi namoota isa wajjin hiriyaa turan kan sirna kana jabeessanii gadhaaban isa wajjin facaase. Jawaar Mahaammadiif Lammaa Magarsaa dabalatee namoota akka Teedii kan mootummaan kan dhiibe itti waamamanii mootummaa kana waliin osoo jiranii mootummaan boodarra ofirraa gatee jechuudha. Asitti Teediin hunda fakkeenyaaf isa Addis Ababaa jirutti deebinaa isa fakkeenyaaf በፍቅር ጠርቶ ከዳር እስከ ዳር መሃል ገቡና አቆሙን ከዳር ከጅው kana jaalalaan walitti nu waamanii Finfinneetti boodarra garuu nukaan moggaatti dhiibanii ofii immoo jidduu seenanii handhuura qabatanii jechuu barbaadeeti. So amma gaafa deemu gara warra siyaasaatti yoo dhufnu Jawaar Lammaa namoota akka Gadduu namoota akka isaa kan gartee waraana afaan jaalanne kana moggaatti akka dhiibaniitti ibsuu barbaadeeti jiru namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Kun yaada kiyyaami yaada namoota baay'eeti. Anillee na fakkaata namoota siyaasaa Abiyyi hunda isaanii yaamee jaalalaan takka
amma immoo hunda isaanii facaasee moggatti nu darbee jechuu barbaadeeti. Kan namoonni itti hiikkatanidha. Gara biraatiin ammoo jaalalaan nu waamanii sabaa fi sablammoota Finfinneetti nu walitti nu qabanii jidduun ammoo isaan mahal gabbuunnaa aqoomuun kadaar jidduu seenanii magaalaa jidduu qabatanii nu ammoo moggaatti nu darbanii jechuu barbaadeeti. Yookaan saboota biraa Oromoo malee jechuu fedheeti amma gaasittis hiika gama wanni itti yoo deebine gama saboota miidhuutti hiikkachuudhaaf yoo inni akkasitti kasirbu ta'e saboota kaan dhiibanii Oromoo qofa jidduun Oromoon qofti jidduu seentee fudhattee nu ammoo nu darbanii akka jechuuti. Akka namoonni itti hiikkatantu akkasi. Inni biraa magaalaan Finfinnee tan hunda keenyaatii miti jechaa jira inni. Maaliif moggaatti nu dhiibanii jechuu barbaadeeti. Asitti akka waan gartee Oromoon magaalaa Finfinnee kophaatti handhuura qabattee jirtuutti yookaan jara kan ammoo dhiibdeetti ibsuu fedheeti jaanii namoonni baay'een ni amananii. Gama biraatiin inni immoo Lammaa Magarsaa fa'aa, Isa fa'aa, Jawaar fa'aa, Gadduu fa'aa, Abiyyi eegata akka Finfinneetti hunda isaanii walitti yaamee Lammaa fi Gadduullee yoo waamamuu baatan namoonni akka Jawaar, Taamany Bayyanaa fa'aan Finfinneetti waamamanii Abiyyiin jaalalaan waamamanii boodarra faca'anii namoota akkasiis ibsuu barbaadee jira. Kan jaanis hedduudha. Walumaa galatti ergaawwan lamas keessaa ni mul'ata. Takka akka waan saboonni isa dabalatee saboonni biraa Finfinneerraa dhiibamaniitti ibsuudhaaf. Lama Abiyyi namoota siyaasaa biraa eegata akka jaalalaan waame akka dhiibeetti namoonni fudhatanis ni jiru jechuudha. Walumaa galatti Teediin yoon fi gama sabaa fi sablammoonni miidhamanii dhiibamanii bahan jirutti ta'e Teediin fiifuu erga Finfinneetti galee ganna dheeraa laga xaafoo jiraata. Laga xaafoo jiraata saboonni jira dhiibaman hin jiru. Akkuma jenne ergaan sirbaa abbaa qofaatu hiikuu danda'a. Teediin ammoo uummataafis sirbuu irraa jaan qabu. Fakkeenyaaf Oromootu quraa isaa jaan qabu. Asitti amma Oromoon akka baalagizeetti ibsuudhaaf inni fayyadama inni dantaa isaatii miti jechuudha. Teediin amala isaati. Isa bira kutee warra siyaasaatiifis sirbuu ni danda'a. Dhugaan jiru immoo kana. Warra siyaasaa akka Gadduu fa'aa ni jaallata ta'a. Warra siyaasaa akka Taamany Bayyanaa fa'aa baay'eetti dhiyaata waan ta'eef isaaniifis nama akka Lammaa Magarsaa fa'aadhaafis sirbuu danda'a hin beekamu. Ergaa hiika waan kanaa garuu irra caalatti isaa hiikkata. Teediin Oromoo sirba keessatti hin tuquu jechuun haraame. Tuqaa oola ni tuqa. Har'a garuu jijjiiramni wayii ni jira akka durii miti jechuu dandeenya. Namoonni baay'een dhimma kanaaf deebii kennaniin ammoo artistoonni Oromoo gaafa inni akkanatti mootummaas uummataas tuttuquu laaluun sirrii miti gabbahanii Teediidhaaf deebii kennuu qabu sirbaan jaan. Artistoonni Oromoo eessa jiran? Artistoonni Oromoo har'a bar mootummaan fudhate. Artistoota Oromoo mootummaan hunda isaanii walitti qabatee sirbisiisuu jira. Huno konsertii Faana Nagaa jee takka Shaashamanne, Amboo, Shimaali, Burraayyuu, Bishooftuu naanneessu jira mootummaan. Artistoota gurguddoo warra kaleessa uummataaf dhaabbatan har'a mootummaan akka wanni itti taphachuu jira. Dhugaa dubbachuuf ani artistoonni mootummaa waliin hojjechuu hin qaban jee hin amanu. Garuu artistoonni gaafa disipiliinii isaanii zeeroo godhan xiqqashoo hin dabbara. Artistiin tokko gaafa kabaja uummata biraa qabu kabaja isaa eeggatee mootummaa waliin hojjechuu hin danda'a. Fakkeenyaaf osoo mootummaas hin tuqin uummataas hin tuqin gaafa uummanni rakkate uummataaf sagalee ta'a. Mootummaattis osoo hin bu'in if eeggatee jiraachuu nama danda'a ta'a. Garuu artistiin tokko gaafa sadarkaa faarsee bulaa tokko gadi bu'u si gaddisiisa. Fakkeenyaaf maaliif fagoo deemna? Yoosan Geetahuun har'a bakka kaleessa hin jiru. Galaanaa Gaaromsaa har'a bakka kaleessa hin jiru. Faana Nagaa jaanii gaafa isaanii akka malee ta'an baay'ee gaddita. Wanti an jechuu barbaadu artistoonni Oromoo bakka bu'anii amma Teediidhaaf deebisaa kennuu hin danda'an. Artistiin Oromoo yoo qaama siyaasaa isa dhiiburraa bilisa ta'e qofa kan deebisaa artistootaaf kennuu danda'u. Kan uummataaf sagalee ta'uu danda'u. Har'a artistoonni Oromoo uummataaf sagalee ta'uu hin danda'an. Qaamni qaama ajjeesuuf sagalee ta'u qaamni qaama ajjeesu wajjin hojjetu akkamitti uummataaf sagalee ta'uudhaaf artistii biraatiif deebisaa kennuu danda'a. Xiqqoon ulfaataa jechuudha. Anyway nama wayituu Caalaa Bultumee Yesuus hayyamsiisee sirba tokko Teediidhaaf gadhiisuu qaba jee argeennan koflee. Caalaa Bultumee durumaa sirba keessa akka bee waggaa 3 dura ka ibsee ittiin deebine hagamma. Ammallee Faana Nagaa jaanii warra jarri keenya sirbu jiru kana keessa hin jiru Caalaa Bultumee sababiin isaa inni har'a akka faarfataatti yookaan akka nama amantaa tokkotti waan ilaaluuf baaba kana keessaa bee jira jechuudha. Caalaarraan eeggamu tarii takka jara biraa yoo ta'e malee jarri biraatu amma Teediidhaaf deebisaa kennuu ni danda'an. Jeenamanuu tokko Qamar Yuusuf namni baay'ee Teediidhaaf deebisaa kennuun beekamu Qamaruu har'a bakka dur hin jiru baay'ee ulfaataadha. Anyway booddeenuma ilaalla waan sanaa. Kanaaf sirbi Teedii Afroo hedduudha. Sirboota isaa
hunda gaa takka takkaan xiinxaluun ni ulfaata. Sirbi baay'ee ijoo ta'e kan das xaleeti. Osoo dubbannu waan irraanfadhe keessa das xalee keessatti teedii waan inni hin dhiisin har'allee Itoophiyaa dullatti akkuma jenne inni itti amana namuu ni beeka. Alaabaallee teediin alaabaallee jijjiiruudhaaf fedhiin qabu yookaan alaabaa sabaa fi sablammii hammatu urjii qabdu ammallee hin fudhatu teediin. Alaabaan isaa irrallee tan jaarsa waggaa 100 dura kutee suni alaabaan isaa ta waggaa 100 dura faayidaa dhabdeedha. Teedii waan inni jijjiirin keessaa tokko kan har'a taajjabe ammallee alaabaa duriitii fi Itoophiyaa caqqii sanni jiraam Itoophiyaa waanuma takka qofatti amantuu sanni keessa jira. Kasanirra dabre teediin artistii jabaadha. Artistii jabaadha yoon jiru isa dinqisiifachuuf miti. Artistiin Oromoo tokko teedii afrootirraa waan baratu wayii qabaachuu qaba. Bakka sanuma. Maaliifuu saba biraa jibbuun qabu artistiin Oromoo garuu hojii aartii keessatti ofiif uumuu keessatti mataa isaatiin hojjechuu keessatti teediirraa wanti baratamu ni jira. Jibba isaa lafa keessee nama waan inni qaburraa pozitiiva barata waan inni hin qabne immoo ni dhiistaa jechuudha. Waan teedii afroo kana fakkaata sirba tokko qofa irratti xiyyeeffannee kan biraa immoo walitti deebina.